namoota waan kana dalagan bakka qabatan wallaaluutu nu bira jira. Nama sirba dhaggeeffatu irratti xiyyeeffachuu caalaa nama sirbu kana wagguu ati timte ni fudhata karaa seeraatiin jechuudha. Ammaan namni yeroo hedduu asirratti illee wanni ani dubbachuu fedhu nama akhlaaqni isaa sirrii malee hammaataa jedhan kana fageessutu waa fide. Wallahi fageessutu waa fide. Numartinuu bakka deebine martinuu seena mataa isaa danda'e qaba. Irra qawwiyyiin namni gara diinaa eega deebi'u waan guddaa fidullee danda'u immoo nama bakka jiru sanitti cimaati malee namni bakka waan irra jiru sanarra cimaa gaafas deebi'allee kanaaf namni seenaan Umar bin Khattab radiyallahu anhu gahaadha. Harreen yoo amante irra laafaa jedhaa turan sahaboonni radiyallahu anhuma. Lakinnahu eegan Umar gara islaamummaa dhufe booda maaltu ta'e? Azaanni duraan dhokatamu ol bahee jechuudha. Amma Ustaaz Anwaar garana dhufuun warroonni sirban martinuu sirba dhiisanii isa jala hiriiruu waan jedhu qaba. Namni takkalleen isa qeequ maal jedhu no. Laalee arkee dhufe waan ta'eef wanta kallee itti dhagahama jedhee yaaduwaan. Kanaaf Rabbiin isa haa jabeessu obboleessa akkana harkachuuf nama akkana harkachuuf addunyaa tanarraa waan na gammachiisee fi hedduu takkalleen itti gammade yoo jiraate namni akkana gara bakka jiru sanirraa buqqa'ee dogoggora ta'uu isaa san beekee dogoggora jedheetiin immoo namoota himee nu duratti waan guddaadha wanni kun. Morally, emotionally, waan kun waan laafaa miti namni artistii ta'uu jechuun prosesii hedduu keessa taree waan hedduu keessa tareetiin bakka tana ifaajee sammara lafatti facaasee wanni sun marti nan fayyaddu akhiraa kiyyaaf nan fayyaddu osoo dargaggummaa qabu as deebi'a jedhee Rabbiin ni danda'a si haa kiisu. Rabbiin si haa kiisu jedha ni danda'a. Rabbiin waan ati quban qabneen akkati surprise nu goote may Allah surprise you. Rabbiin surprise yaa godhu. Khalid Khibroom maal jedhee ana Rabbi surprise na godhe an doktora ture Rabbiin garuu daa'ii na godhee jedhe. Nuti waan wahii targeetii goonee deemna. Rabbiin gara fedhe waan fedhe jijjiira. Rabbiin gara fedhe waan fedhe jijjiiru zurriyaa ta'e ilaa hanga qaccee zurriyaa ta'eeti Rabbi ahla Qur'aanaa haa godhu. Namuma qaccee diinaa irraa qabatan Rabbiin zurriyaa ta'e kulli isii haa godhu. Si immoo Imaamu Maalik kennaa Rabbi isaanii kenne si haa kennu. Abdullah bin Abbas Rasuula sallallahu alaihi wasallam eebbisemi isaaniif kennaa kenne Rabbi siif haa kennu. Laaluu fi haffazuun siif takkaata Rabbi irratti laaftuudha ka maaliif waan guddaa dhiiftee dhufte namni by the way toobaan walii lama namni waan wahii beekee osoo beeku waan sanarraa deebi'ee fi namni osoo hin beekin waan san dhiise takkaa miti. Kanaaf inni waan san osoo qabu osoo itti dalaguu danda'u duniyaa meeqa osoo irraa horatuu danda'u Rabbiif jecha biraa buqqaateemi Rabbii waa hunda waan gaarii addunyaa tanarraa taate buqqisee siif haa kennu. Namoota as jalaatti waan naan himachuu barbaadu. Ka Ustaaz Anwaar akkasumatti dhiise baaba kiyya namni martinuu adadan salaattaniin Rabbiin umrii isaanii keessa amaana akka kaa'u ilmaan isaanii keessa barakaa akka kaa'u waan hundaanuu akka yaada isaaniiti akka Rabbiin addunyaa tanarratti namoota akka isaaniillee akka nu baay'isu wallahi du'aa godhaafi isin martinuu akka isin wallahi yooni Rabbiin umrii tiyyarraa yooni akkas taate walakkaa umrii tiyyaa akka isaan jiraataniin fedhan maaliif namoota akkana osoo qabaannee sila akkanatti biyyee nu nyaattu ture kana sareen nu nyaattu ture soo namni taa'isuuta jedhee nama deebisu jiraatee sila ijoolleen teen akkana jahannamitti hin dhumtu ture. Rabbiin baaba kenna umrii nu haa dheeressu namoota akka isaanii nu haa baay'isu waan biraa gochuu fi support gochuu caalaa Rabbiin haa kadhannuu fi fayyaa isaanii keessa umrii isaanii keessa waan hunda keessa ilmaan akka isaanii Rabbiin isaanirraa nu baase zurriyaa akka isaanii nama akka isaanii akka Rabbiin isaanumarraa nu baasu nama biraatii miti isaanumarraa Rabbi akka baasu martuu du'aa nuuf godha waan baabaan dalage namni takkallee hin dalagu nuti wagguun an miidiyaa kanarra dhufu an ufii kiyyaa keessaa bahuuf yaadee ture le'anna waan hedduu jira nama ustaazaatii nama kana itti hidhadha jettee akkana jettuun an mataa kiyyarraan viidiyoo takkan jireenya kiyya keessa nama sanis maqaa dha'uun fedhu akkaan ergaa guddaa qabdi viidiyoon sun afaan biraatiin ture hayyamachuu waan qabuuf keessaan hin turfe yaa ustaaza viidiyoon tun ergaa guddaa qabdi afaan lammaffaa isin bira hin dandeettan afaan kanaan haa dubbadhu jennaan
hin danda'amu ati dubartiin gochuu hin dandeettu naan wallahi hangan hamileen kiyya keessa kiyya cabe na beek bakka natti eegame badaa dhiishee waan kana keessaa bahuu jedhe so namni akkanaa kana itti dhufee oggoo ati sirbitullee sirbimee suutuma an hanga rabbina laaffise like seenaa rasuula sallallahu alaihi wasallam ni dubbisa hanga rabbina laaffisetti rasuuli sallallahu alaihi wasallam wayita namatti dhufanii yoo namni wal aansoo si haa qabadhu jedhee wal aansoo qabataniini eegasii daawaa itti godhan yoo namni dhaawuuf itti deeme wal qabataniini even Umar radiyallahu anhu gaafa dhufe rasuuli sallallahu alaihi wasallam godaa itti gadu taalan sahaabota dhorkanii akkas ture akka inni dhufitti qabatanii daayivartan kanatu dhabame amma kanu dhabne kana akka waan tikeetiin jannataaf tikeetiin azaabaan warka jiraate numartinu murteessuutti kaane ati ka'ee nuti ati akkasi ati ebelutti kaane rabbiin addunyaa tana akka fedhe jijjiiru haala kanallee nurraa haa jijjiiru ganda TikTok ganda gartee awwala itti seenuun akka nama kafreetti ilaalamu takka kun ammoo namni shahaadaa irratti qabachuu jira waan namni fide rabbiin umrii isaanii keessa amaan akka nu kaa'u akka bakka isaan jiranitti isaan tiksu homaanuu akka rabbiin isaan homaanuu ni danda'a rabbi addunyaa tana irratti illee falanuhyiyannahu hayaatan tayyibaa jedha rabbi akka hayaata isa rabbiin isaan jiraachisu biyya isaan keessa jiraatan isaanii minama isaan jalatti baqatillee rabbiin akka koola isaanii jala kaa'u isin martinu amaanaa isinii dhaamadhaan du'aa'ii ويتك من لين دعائي ما لي بدعاء انتو واهن ديوني جيرتي وانتا تفتشو انا وهنا روان جلون ابو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خيرا بارك الله فيك انما ما نهجن يعني حقيقة مجيون كني سوتشي غوردا سوتشي نملي تكون ارجل وجتا ترتي انا يو ورينانو شاشمني ترتن oduu dhageettan maraataa ture jedhan ajjee ebalu maraate kofalee dajaneen maraate baalee roobeeti si ta'u maraate goobba abdulgaffaar maraate yaa rabbi alhamdulillah jedhe maade jennaan budunii keenya nu baay'iste jedhe jedhan ani wallahi laziim بر مراتا عثمان مراتا دبر مراتا سينا وردا كبو امو نما ملي وان نجد سبحان الله ربي في دجرن كما وديت ابان غاب تو كمان نجدن مكينا يو ابتن يو مرا ابان ابا اجان ارغنان ورانا الرباسن ابان دمبو كفويت فانو بدي ما ديتون مال جنان نما دچيني بسمين على رمى خنتو فمال برها فجر والله كده إذا تقابلتكو أبا مكينة كيسي أبنان درك ما شوفيري في ردات إسين أجين سمو قبا كنا نكيت تنجين قبا متى جراني قبا ما قريت تاي إذا تواجد مرجع إيران تبيتشا جاماتي بتاع إيران قديتشا جاماتي وفيقات نابري كساماتي جري درجين اللي تي ملسان سيلو جدو سركيسة تسامني بدان نوفي akka idana inni jennaan torban kana keessa saamatu ka ofee gaja abban maali jennaan war isa qaasi rabbi maraticha kana marata jedina ali jan nama rabbiin qubul qabu rabbiin kana tanam kun jalan halkan ta rabbi tibo ya abula subhanallah ani wallahi haq urgaaf mucayotan arge ba e gammate karan dinin keena dubatta feen dubartiidaan kanannu muwatamnen karannu kufnen kara dubartiiti karan mootummaan kufriidha mirgan taani lallabee bitaa isaanii kenne mirga dubartootaa jedheen karaa dubartiiti karaa ammallee yaalaa haa ta'u karaa kamittuu karaa dubartiitiin duubatti hafneerra karaa hukmii karaa daawaa dhiis namoonni sheekolee wama feete haa jettu wama fedhannaan jedhaa olan kunoonaan geemii taphata ana ammoo geemii taphadheellee birrii keessaallee fudheellee beeku jiruu kiyya keessatti isaanuma sheekolee akkas naa jettu sanii kenna malee ani isaanuma kabajaan godhe takkaa jiruu kiyya keessaa baafadheen beeku rabbi isaanaa kabajjoo ijoolleen xiyyaata oromoo guyyaa tokkolleen cakudha tokkolleen haa kennitee beetti wallaahi anwaar birrii takkaa keessaa baafadheen beeku guyyama takka isaanumaa kennee nama rakkate ilaalee kennee fi bira lufa malee guyyaa takka leen cakudha tokko naa kennanii beekan abuyaa hayyoo sanannaa isaanii tokkuma guuttee asuun dhufneeyyuu ammoo sochii amma hojjetaaru namni na duubaan jiru namni guddisee na hojjechiisaaru abuyaa hayyaadha مال جنة يوبا كويتي كويتي سيني كنت سامع
والناس يقولوا غاي سقط في تمرقن قبضني ديسا كان جرا كان فلولو اتين نبا اسق منير ما نجتامي ادمو لما تشوغدا توكتنا دغامي كيس انوارين نمجال دوان ارغديف غلطو بيبون توتيا انوارين نمجال دوان ارغدي باي توكو غمدي اني بشي ادمي بود مره ان عمله حسين لتا يا رباني اسغاني baga rabbiin ammallee si fidee jedhee baga ufuu rabbi si beeksisee bakka jirtu bakka dhugaa sanitti bakka haati teeti abbaan kan kee hawwitu sanitti si deebise baga gammaddee siin jechuun barbaada obboleessa kee si'ii miti obboleessi keenya duratti ooroon waan bareeda tokko lafa akka waan irraa dubbateetti lafa kaa'e. Isittiin deebi'a inshaallah ustaaza kiyya ulfaadhaa galatooma. Rabbiin akkuma nama hundaa hunna teessani hunna qabdanii fi miti ima beenna. Rabbiin ammoo nama hundaayyuu kennaa garagaraa kenna. Kennaa rabbi sinii kenna irraan fudhatini. Amiin. Namni ufitti namaa miti. Rabbiin ilma isin taru ka bakka keessan yoo isin hin jirrellee bakka keessan dhaalee adunyaa tana wali qabee deemuun rabbiin ammallee tama jirtu keessaa barakaa isinii haa godhu tabiraallee isinirraa haa baasu. Yaa Rabbi. Nama hundaa miti waan kanaan ka deemaatiin jiru. Ustaaz weellistoonni teennatuun ijoolleen teennatuuni siistima wayiitiin dhaamtee daaraa taateerti dhugaa isiniin jedhan kana jaalate naa jaalatu kana jibbe naa jibbu istireetii dubbadhaan aadaan tiyyasan inna beektan yoo jedhee waan beekuuf namni baay'een hin beeku. Maaliidhaan qabeenya irraa duwwaa jiran kabiraa makiinaa fi mana jireenya babbareedaa qaba maal waan argaa jirtan hundi keessanuu miidiyaa kanarratti illee waan argamu garuu teenniin ammoo namoota meeqaa ka dhibamee yaalaafi waan itti yaalamu dhabe namoota baay'ee beennan ka keessatti beennutu jira jechuudha. Ka namoota sanniin ammoo feemasii godhee gadi yaasa. Ispoonsarri keessa waan gara jalaa godha. Mee na eegaa kaa ustaaze. Obsa. Na eegaa baay'eetu jira ammoo wanni waan kana isinii kaasaa jiruuf waa ho'iif waa kaasaa jira. Nama kana hadda as dhufee giiftii kennineefii jettan gaafiin kiyya isinii fi keebeekii ilaallatti amma. Cidha qaballe jettanii dubbattanii kaleessa sin dhagahaa ture. Sila ciini keessan teessanuma lamaan immoo ta hawaasa badhaati. Yoo ta hawaasa badhaa taate ta akkamiiti mee waan sannaa ibsa. Itti cabsite dabboo bakka tana wallahi anu garaana nyaatte wallahi. Wata nyaattan. Ayyee. Na eegattanii? Isin eeggataara ustaazi. Taana Anwaar badhaaneeti na beektan jedhee yaadanaan jedhee sagalee nanaa siftu tokko naa kaa'e. Maatii kiyya garuu beektanii maatii kiyya didaa ture jennaan maatii isaan beekan. Didaa ture amma baabaa koo walla akkanuma naan jedhe baabaa koo yoo rabbi jedhe isinitti magamee diiniin islaamaa kaddamuu barbaada. Biyyatti illee galee tiimii raayyaa fa'aatti makamee nashiidaa hojjetaat amma gabaa sirbaa keessaa galee ufuma kiyyaan iyyadhee jedhe. Jennaan amma rifadhee amma namni kun waa takka illee hin barbaanne narraa. Maal jettan? Maayyuu ganaa hin nayi gobsama taa'e. Hasaa jira bara. Sudeessi taa'e. Isiidha jennaan amma namni awwala ufitti murteessaa miree hawaasaan gaheeraan akkamiin hawaasa illee waamee ufii kiyyaa ihtiraama humnan qabu waan humna tiyyaa jedhee wanta amma himamte sannaa qopheessi mucaadhaan achi jedhee mucaan qopheessee koottaa jedhee tanaana qopheessee isin manni waan jettanillee jedha taan qopheesse kanallee ittiin naagayaa hoo'aa dubbiillee jedhee Dr. Abdurrahim Fajrani yaamee kenne
an uume isii guute na fakkaata isi matanaa tamte ta qopheessite sanuu seeraan ala hojjettan koottaani garuu an bakki haften jiru